Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraan dhuftan maratti isin akka kabajan akkam jirtu. Oduu har'aaf jedhe isinitti himaa haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bakkeewwan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin to'atamanii turan harkaa baasuu beeksise. Raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo balleessuu cimseen itti fufa jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu irratti tarkaanfii fudhachuun barbadeessuu ittiin fufa jechuun irra deebiin beeksiseeti jira. Raayyaan ittisa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti har'a akka ibsetti duula waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiruun iddoowwan to'annoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jala turan bilisa baasuus beeksise. Tarkaanfii hidhattoota kanarratti fudhe jedheenis kibba Oromiyaa godinoota Gujii Lixaa fi Gujii Bahaa akkasumas godina Booranaa keessatti bakkeewwan hidhattoonni to'atanii turan harkaa baasuu beeksise. Hojiin farra uummataa kan ta'e shanee balleessuu itti fufeera kan jedhe ibsi kun duula humni waloo gaggeesseen gandoonni 7 to'annoo shanee jala turan bilisoomaniiru jedha ibsi raayyaa ittisa biyyaa kun. Haa ta'u malee mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo nan balleessaa yoo jedhu kun kan jalqabaa miti. Naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti kan eegale osoo waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa 2 humnoota mootummaa fi TPLF gidduutti adeemsifamaa ture osoo hin eegalin dura. Yeroo garaagaraattis mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo Oromiyaa duula shanee balleessuu jedhu labsaas turan. Duula labsuu qofas osoo hin taane guyyoota murteessuun yookaan ammoo yeroo gabaabaa gidduutti ni balleessina jechuun aangoonni mootummaa wayita dubbatan yeroo garaagaraatti dhagahamaa turan. Mootummaan yeroo garaagaraatti kana haa jedhu malee hidhattoonni kunneen garuu sochii isaanii godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti babal'ifachuu isaanii ragaaleen ni mul'isu. Lola hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamuun lammiileen nagaan jidduutti miidhamuun illee yeroo garaagaraatti jiraattonni nuti dubbisne ni dubbatu. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mootummaa fi TPLF gidduutti dhalatee waggaa 2 ture gaagama guddaa biyyittii erga fideen booda mootummaa fi TPLF karaa nagaatiin rakkoo isaanii fixachuuf walii galan. Marii nagaa Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti gaggeessaniin erga walii galtee nagaa waliif mallatteessanii boodas naannoo Tigraayitti sagaleen dhukaasaa hin dhaga'amu. Yeroo mootummaan TPLF wajjin karaa nagaa walii galuu beeksisettis rakkoo nagaa naannoo Oromiyaas karaa nagaatiin hiikuuf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin nagaa ni buusu jechuun namoonni hedduun abdatanii turan. Haa ta'u malee mootummaan yeroo garaagaraatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin hidhattoota ajandaa siyaasaa hin qabne jechuun akka barbadeessu irra deddeebiin beeksisaas ture. Ibsi raayyaan ittisa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baase har'aa kunis kanuma kan mirkaneessudha. Badii hidhattoonni shanee naannoo Oromiyaa keessatti uummata irraa hangaan qolachuudhaan naannoo tasgabbaa'e uumuuf qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojiitti seenan jedha ibsichi yoo tarkaanfiin fudhatamuu eegalu beeksisus. Gama biroon ammoo torbanoota muraasa dura miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Oromiyaa bakka bu'an hedduun uummanni Oromoo akka boqotuuf araarri Tigraayitti bu'e Oromiyaattis akka bu'u ejjennoo qabachuun afyaa'ii mana maree bakka bu'oota dabalatee aangoota biroo waliin mari'achuu isaanii himanii turan. Miseensonni mana maree kun irra deebiin dhiyeenya kana gaafa muddee 27 bara 2022 aangoota mootummaa federaalaa afyaa'ii manneen maree lamaanii fi pirezidantii naannoo Oromiyaa waliin dhimma nageenya Oromiyaa irratti mari'achuu himan. Marii kanaanis baruma kana waqtii arfaasaa dura Oromiyaan dirree nagaatti akka deebitu gochuuf mootummaan karaa nagaa rakkoo kana furuuf fedhii akka qabu miseensota mana maree kanatti himuu bakka bu'aa Wallagga Lixaa kan ta'an obbo Tolaa Haayiluu himanii turan. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Oromiyaa bakka bu'an kun rakkoon mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru karaa nagaa akka furamu abdii kan qaban ta'uu ibsanis mootummaan garuu akkuma hidhattoota kanaa wajjin araara buusuun hin barbaachisu jechaa ture tarkaanfii fudhatu akka itti fufu beeksiseeti jira. Haa ta'u malee raayyaan ittisaa Itoophiyaa tarkaanfii hidhattoota kanarratti fudheera jedheen kibba Oromiyaa godinoota Gujii Lixaa fi Gujii Bahaa akkasumas godina Booranaa keessatti bakkeewwan hidhattoonni to'atanii turan harkaa baasuu isaa yoo dubbatellee gama waraana bilisummaa Oromootiin dhimma kana ilaalchisee hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru.
Guyyoota muraasa duras waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota waraanaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi kaamboojuu akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddoo ta'an waraana mootummaa irraa boojuu isaa sabaa himaaleen garaagaraa gabaasaa turan. Dhimma injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti galmeessise jedhu kana ilaalchisee gama mootummaatiin ibsi kenname hin turre. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tarkaanfii hidhattoota kanarratti fudhedha jedhe ilaalchisuudhaan hanga oduun kun qophaa'utti gama waraana bilisummaa Oromootiin wanti jedhame hin jiru. Oduu keenya biraatiin Pireezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqi waraanni isaanii humna dubbii barbaadu tasgabbeesse jedhan. Pireezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqi waraanni isaanii humna dubbii barbaadu tasgabbeesseera jechuun dubbatan. Pireezidaantii Isaayyaas kan kana jedhan waggaa haaraa bara 2023 sababeeffachuun ergaa dabarsaniinidha. Raayyaan ittisa biyyaa Eritiriyaa haala weerara raawwachuuf taasifame deebisanii haleeluun tasgabbeesseera. Kanaanis gammachuun kiyya daangaa hin qabu jechuun waa'ee waraana isaanii dubbatan Isaayyaas Afeworqi. Bara 2022 xumurame keessa lammiileen Eritiriyaa biyya keessaas ta'e ala jiran dammaqinaa fi ejjennoo hin raafamneen qabsoo nama boonsu gaggeessaniiru jedhan. Pireezidaantii Isaayyaas humna yookiin waraana weerara raawwachuuf carraaqaa ture jedhan maqaa hin dhoofne. Haa ta'u malee waraanni biyyattii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin ta'uun waggoota lamaan darban humnoota Tigraay lolaas turan. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuu ishee ifatti Eertiraan wanti dubbatte jiraachuu baatus jiraachuun TPLF akka yaaddootti ta'uu ibsiti. Yeroo waraanni Tigraayitti waggaa 2 dura jalqabe humnoonni TPLF ta'ullee waliigaltee kana keessa qaamoleen alaa kan miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hin taane naannoo Tigraay keessaa akka bahan hima. Bulchaan Eritiriyaa dubbii isaaniin bara 2023 keessas shirri biyyoota lixaa akka itti fufuu danda'u dubbatan. Biyyi gaanfa Afriikaatti argamtu Eritiriyaan biyya paarlaamaan heerri akkasumas miidiyaaleen walabaa kan keessa hin jirredha. Mootummaan Pireezidaantii Isaayyaasis mootummaa addunyaarraa qoollifame jedhamuun beekama. Waraana Itoophiyaa keessa adeemaa tureen waraanni Eritiriyaa badiiwwan jajjaboo lammiilee nagaa irratti raawwachuunii fi qabeenya mancaasuun himatamu. Erga waliigalteen nagaa raawwatee boodas waraanni Eritiriyaa badiiwwan raawwataa jira. Isaan yoo ba'an malee naannoo Tigraay keessa nagaan hin bu'u jechuun qondaaltonni TPLF ni himu. Torban darbes loltoonni Eritiriyaa magaalota Tigraay keessaa ba'aa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Maddi oduu Reuters jiraattonni natti himan jechuun akka gabaasetti loltoonni Eritiriyaa Shiree Indasillaasee fi Aksuum keessaa ba'aniiru. Oduu keenya alaatti yoo jennu Raashiyaan haleellaa dirooniitiin nu dadhabsiisuuf karoorfatteetti jiran Pireezidaanti Zelenskiy. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin Raashiyaan Yuukireen dadhabsiisuuf jecha duula haleellaa diroonii bal'aa raawwachuuf karoorfattee jirti jedhan. Zelenskiin haleellaa dirooniiwwan Shaahed kan Iraaniin hojjetamanitti fayyadamuun duula bal'aa karoorfachuu ragaalee tikaa Mooskoo argadheera jedhan. Kunis kan jedhame erga Yuukireen haleellaa bulchiinsa Doonbaas keessatti loltoota Raashiyaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeese raawwatteen booda. Raashiyaan taatee haleellaa adda waraanaatti irra qaqqabu haala hin baramneen amanteen haleellichaan loltoonni ishee 63 ajjeefamuu himtee jirti. Pireezidaanti Zelenskiin haasaa galgalaa Kiyev keessatti taasisaniin Raashiyaan haleellaa diroonii walitti fufeen Yuukireen dadhabsiisuuf karoorfattee jirti jedhan. Nuti kanaaf waan hunda gochuu qabna. Akka galmi shororkeessaa kanaa akkuma kan yeroo biraa akka fashalaa'uuf jedhan Pireezidaanti Zelenskiin. Yeroon hundumtuu samiin keenya kan ittifame ta'uu eeguu qabu ammadhas jedhan. Haleellaan diroonii Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattu dhiyeenya kana dabalee jira. Irra caalaan haleellawwan kanaa halkanoota 3 darbanis magaalotaa fi buufataalee annisaa biyyittii guutuutti argaman irratti kan xiyyeeffatedha. Pireezidaanti Zelenskiin raayyaan ittisa qilleensa biyyittii jalqaba bara 2023 irratti dirooniiwwan Iraaniin hojjetaman 80 ol rukutee kuffisuu himan. Raashiyaan baatiiwwan hedduuf buufataalee madda annisaa Yuukireen irratti xiyyeeffachuun ganna cabbii keessatti uummanni miliyoona ta'u dukkanaan akka liqimfamu taasiftee jirti. Yuukireen ammoo bulchiinsa Doneetsk kan Raashiyaan to'atame keessatti haleellaa raawwachuun loltoota Raashiyaa 400 ajjeesuu himte.
Qondaaltonni Raashiyaa garuu baay'inni loltoota ajjeefamanii 63 qofadha jiran. Haa ta'u malee Finfinnee Maltiimiidiyaan lakkoofsa loltoota ajjeefaman jedhanii addatti hin mirkaneeffanne. Haleellaan borumaataa bara haaraa Yukireeniin raawwatames gamoo magaalaa Maakivkaa keessaa bakka loltoonni Raashiyaa buufatan barbadeesse. Du'a adda waraanaa kamuu amanuun Mooskoodhaaf waan baay'ee hin baramnedha. Erga waraanni kun eegalee baatiiwwan 10 darban keessatti Raashiyaan taatee tokkichaan du'a baay'ee akkasii yoo amantu kun isa jalqabaati. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun har'aaf jenne kana fakkaata ture waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Oduu har'aa kan isinitti hime Adaanuu Tasfaayiiti. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.